nagoda as keessa jiraata jennaan bareeda follow me nagoda hundi keessanuu taaktaakii kun kiyyaa amma muuziqaa kanarra tuntina baaftanii nashiida munaashid kamal jennee homa akkana kana homa waa bobbooyan kana dasnan jedhan dhugaa rabbitti rakkoo makana booyuu ani rakkoo cinqii makana nutti hin booyina yaaki amma baay'ee si jaallatti jala saaqatti nashiida maasi dhiiban nashiida si dhiiban moo ajaa'iba nashiida masgiidatti dhageeffannaa dhiisi nashiida masgiida dhageeffadhaa masir walban yaa nama mooyi kuni kafaate bani kakabsonu bani kun kafaatetti okay ustaza Mubarak waan muuziqaa kana baneefi ana qofaaf gala xaba fakkeesse waan baneef ergaa qaba dhiisa nagaan budaa bakka amma beeka nagaa taate naguma ta'uu kee baroo dhufeani dubbataru ana dubbataara mube cinqii warra cinqii booda ol deebiftaa mube warra cinqii yeroodhaaf ustaza dhiisaa kamaa isin kabajna cinqummaa miti namni waan fedhe si yoo muuziqaa dhaggeeffachuu fedhan ni wanjala hojjetee ture bilbilli koo wanjala hojjete immoo fuudhamee cufamee ture deebi'ee immoo baname kanuma wanti biraa tokko hin jiru dhageessanii siya mube koy waa tokko si gaafadhe waliin abaarina yaa rabbi oromoo jiraachise qabrii keessa abboonuu jettu jiraatu anaa jiraadha oromoo keessa hangayaadha yoo jiraadhe sida maal taataati viidiyoo wayii kasirra oofan tokko arge wayi maadi viidiyoo wayii arge wallahi na jala ol tare maal taataati sammoon kana maalan ta'e Kursan amma mana banate waan inni haasa'u waayikee baay'ee kan si'amatu mucaa sana beektaa tokko Oromoo ta'ee waan taane kan haasa'u. Mucaan sun garuu fayyaa qaba mucaa hadiyyaa warra hadiyyaa sana. Jakam. Mucaa fajirii itiyoo fajirii moo maal jedhamu sun? Haasa'u waan barbaade ምንም አያመጣም inni faandoodha diqqoo waa godhe jedha inni humna kanaan qabu. Wallahi bakka Oromoon jirtu bakka Oromoon qabutan lubbuu kootii miti intinaa tokko ta'u. Walumaa galatti wanni yaalamte milkoofne milkaa'usi anna gaafoon jira waa tokko hin taane waasin ta'u haadha keenya sadhanan fida xiqqoo si gara jimmaatti si kutaa malee jechuudha haadha keenya nan fida magaalaa Finfinneetti moonti dhufte yoo dhuftes anatti birqii miti biyya eebbisaa addunyaa keessatti harkifame biyya haceen keessatti dhabame waa tokko rakkoon miti. La Finfinnee keessatti waan tokko hin taatu warra federaalaa 100 beekan ganama si qunnamsiisa yoo barbaadde akka gaaddii sii godhan Eshfiyan Finfinnee keessatti maqaa sidaa warra Jawaar gaafa hidhaan raaba'u geessanii mana hangaan tun harka jiraadhamu wallahi billahi maal eegiraaf ati maaliif Ati tokko hin taatu al tokkicha atamma gootu beccoon hojjetiniiti teessitee jirra minaamin jetteen gadhiisiniiti aluma tokkicha naxalaa zeemaa tokko baasii itti cabsi wanti dhufe dhufu naxalaa zeemaa tokko. Maa ka istiidiyoo jiru san gadi laqaqna samoona iidii irratti gadi baafna arafaa irratti ka istiidiyoo jiru san. Ka arafaa beekataa jira bara yaana. Inuma arafaa irratti malee nyaatamuun naan ta'utte. De wareegamuun hin oolamu miti aarsaa bakka gaariitti kabaluu si wayya malee simbinoo akkanu. Wallahi foon dhiiftee si nyaatti. Tuffii maaliiti guyyaa lafaan baasaa jechuun. Guyyaa arafaa san gadi dhiibna. Maal jechuu barbaadde? Akkana kaka guyyaa qaalii zafan naxalaa zeemaa qaalii ati akkamitti eddee muuziqaa gadhiif taati. Wallahi gaafas geggeeffamtas geggeessaa bareedaa. Inde anduma tanaadhaan namee laaluu barbaada du'a gootaa du'uu barbaada Oromoon baay'ee porofaayilii na godhata yoo atillee boroo kennaan fa'aa porofaayilii na godhatti goota Oromoo jettee jedhin qabsa. Adaraa keessan nama kana yoo ati fa'aa girri godha waan keetti irratti yoo hojjette fa'aa
Amma odoo giri washi kama wayitti qopheessii namni viidiyoo Kamal, Fuula barbaadaa fi Indeo mamma baay'ee bareedaadha. Shoot screening godhadha qo'a. Galabbati dhaqiitii. Shoot screening godhadha. Suura kana bareeda. Godhadheera shoot screening. Abshir. yoo ani sirba gadi dhiiseetiin gariin qaagootee lafa na buufte Oromoon baay'ee forbaay'ee na godhatti. Oromoon waa amantii musliimaa qofa hordofti. Waaqeffata jira, beetee jira, miiliyeena jechuudha Oromoon na deeggaru. Yoo darasaan darree lafa na buufte qaagootee Oromoon baay'ee forbaay'ee na godhatti. Goota koo jetteetiin. Hey! Anin jedhe akka artistii tokko gaddamutti hin gaddinaa. Dhageesse. Akka artistii tokko qofatti odoo hin taane sii galee akka nama addaa tokkotti gaafa alaabaa gadi siisee dhaabuu qaba abbichuun kunoo na dhagaya. Viidiyoon kiyya kun waraabamee bira gaya yoo darasaa darreen kalabana buuftu taate guyyaa san Oromoo Itoophiyaa keessatti gadi labsamee alaabaan gassikeetiin hin fannifama. Goota akkanaa kana dhabaniitiin guyyaa 3 fi gadda labsuu qaban. Itti miidhagina. Qumxaa uffatteerta moo maal uffatteertaati? King kamu? Qumxaa gaafa ati baatee ittiin si'a dabdu sana uffatteerta? Ati gara lukaa kanarraa maal barbaaddan? Laa hawla walaa quwwata illa billah. Namichi kun qullaa deema mana keessa. Ada mana jiraati toobuu manarra daree waan masgida deemaa jira seetama usha. Me baantiidha mooto. Qumxaa dhabu baantiidha. La. Kalmaaf na qopheessuuf bara nama kaawoo kee beekee jira. Kalmaaf na qopheessu. Baantiitu fakkaatti. Ajab. Mubaarak maal ajandaan akkanaati? Ajandaa akkamii fiduu barbaadda gooy? Ajandaa akkamiitti ibsitaa? Wallahi ijoollee waraabdeetti wara qaqqageemma. Ada waraabdesh mushkila ani ma waan namni ofirraa hin qabne ofirraa qabamoo? Hawaarraa. Itti baltaa bas. Wallahi iskeeshuuti kun. Ani hin gaafata boodde akka dhibaateen boonyi. Laala ani booyuu miti akkana libsadhu akkam. Rabbi si haa qajeelchu wallahi rabbumaan si haa qajeelchu isa si uume. Keef yaani maalika yoo waraab. La hawla wala quwwata illa billah. Kuchiisan kam? Abbaan hodhi taraa dhugaa rabbi. Harka kee kan jannataa ta'u. Gara keenya artistiin Oromoo tokko jiraachuu hin danda'u garuu isin biratti. Artistiin Oromoo artii Oromoo ajjeesuudhaan wal gaafatamtu. Dhageessanii? Ijoolleen keenya waa tokkoon isin gorsaafani. Gurra keessan baladhaa sagaleen koo ni jirti. Yaani jiramu bee. Injira. Dubartoota wayii jiru gara dubarraa yeroo Itoophiyaa deemtan kan qodaa namatti kennata cufa keessanii namatti hin tilaalan. Qodaa nama harkaa fuutanii hin deemnaa miskiinummaan akkanaa dhaaba. Ana isiniif an ibsaati. Amma naa mijatu isin ibsuun meeshaa namni yoo namni ilaalaa waan bicuu si kenne hin fuudhinaa nama harkaa. Taraa obboleessi koo akkasii qoricha obboleessi koo finfinnee jira du'aa jira minaamin keessattuu warra afaan biraa haasoftu miti warra afaan keenyarraa keessattuu warra biyya keessaa gara biyya biraa deemtan. Itoophiyaarraa qodaa nama tokko fuuchuu taanaan wallaahi boolla of galchiteetta. Silaagaa sin arguan nan daawwattooti erga biyya alaa barbaadde iyyii dabartaa maalan godha viidiyoo hojjedhe dafasii qaba. Warri biyya namaatiis gara biyyaa galtan Please, qodaa namaa dhiqqoon fuudhina. Qodaa namni isheetti kennate garaa laaftanii nama dhukkubfatee fi minaamin jennaan hin fuudhina ana isin jedhe. Kun dhaamsa kooti. Yaa mubee kanaan dura iyyuu barii mucaan tokko amma iyyuu maadhaa iyyuu mana hidhaa jirtanitti fakkaata Itoophiyaa keessatti. Waan jarratti kennan hin beeku mucaa baaree ni galtu mucaa walloo tokko biyya kanaatti kennanii Addis Ababaatti qabamtee mucaan sun hangaadhaa darasii mana hidhaa jirti asitti qabamtee innaa asii biyya galtoochitti waan jarratti godhanii biyya dabarsan hin beeku qabamtee jechuudha. Uffata jedhanii itti kennanii sirkii jedhanii shaganii itti kennanii waan jarratti kennan hin beeku. Yeroo baay'ee wanta akkasii nama mudata wal beekna jettanii hiriyootan keessan irraa waa fuutanii hin gadinaa ijoolleen. Namoonni amma yeroo baay'ee nama eeganiitiyyi abaluun innaan ni galuun qodaa kootti kennadha jedhu. Hin fuudhinaa nama harkaa qodaa tokko birrii ofiitiin abbaan fedhe agalfatu.
Maa obboleettii keessan hin ta'in. Wanta akkasii yeroo baay'ee nama mudatee jira jechuudha. Kanumti an beekuyyuu. Akkasi. Maalti zammadu koo sagalee kee yaadee ture garuu akkaawuntiin kee waan ingisii kennuun oola. Waa dhukee kaaftee moo gad deebiftee? Naaniyyee baguman sii waliin dhabin. Naanisha wanti amma lama taatanii asirrattu kamiin faarsin kamiin dhiisa? Qaalittiin keessa baddeetti laa. Joonjitti. Mubee ani jalaan bu'a bakka siin bilbila mubee koo nama tokko galchi bakka narra xiqqoo baay'ee daddabeera. Rafi. Siin bilbila tole. Baay'ee. Mubeenis akkasii bagan sagalee kee dhaga'e nagaan naaf bule. Eegicha rabbii jira. Ijoollee mana madaamii isiin sagaddus, isiin kadhannaa gootus, isiin maal jettu dhaabattee bulti mana. Seefoo koo waatallee galatoomii rabbiin jazaa keessiif akka kaffalu dhugaa rabbii. Wallaahi isin Waatallee wallaahi galatoomii dhugaa rabbii kan si argu hin jiru. Halkan gaarii siif haa ta'u giifti. Siif isaan akka. Kennaa Queen dubbisaa mene. Queen dagadhe Queen. wayya kenna. Wayya jirtu. Jirra wallaahi. Waga jiraattan oolmaan akkam. Nageen ganaanya የምትለው ለምንድን ነው የምታገኘኝ? Biyyaatti asiin turre dhufee yaada gaggaarii dubbataa olee bahee mucaan kuni sila dhufee ture ol seensifnee dubbataa ture. Eenyuuni? Awun eegabba oliji. Maaltu maal ta'e? Maal naa gochuu ture? Obboleettii keenyaa nu irraa dubbataa turre irraa yaada Gaarii gaggaarii. hojjete gaarii haasa jettanii ma keessaan garwaa softan of eeggatu mube. Laalaa wal argisiin hin jenneen wal argi hin jenne laalaa. Dubbatee ture dheensitti maara maleeyan. Obboleessu jaallattee jibbitee warra qubee maqaa kanaan barreeffatu namani. Rigaa waan jabaate boo.